Guyyaan har'aas Agustii 27/8/2025 ji'a kana xumurre guyyaa 3 qofatu nu hafe yoo 31 ol immoo guyyaa 4 qofatu nu hafee jira jechuudha. Gara ji'a haaraa yookaan immoo seeptembaritti darbuudhaaf ji'a 9ffaa jechuu kooti. Akka Itoophiyaattis har'aa guyyaan 21 jiini 12/2017 jechuudha. Gara bara haaraatti yookaan waggaa haaraa 2018tti ce'uuf darbuuf tarkaanfachuu fi guyyootuma xiqqoo muraasa wayitu nu hafee jechuudha. Baaqumee guyyaa shammoo jaasana wajjiniitiin barri haaraan fuuldura keenya jiru kuni bara nagaa, bara eebbaa, bara jaalalaa, bara milkaa'ina, bara namni kam iyyuu waan yaadee bira ittiin ga'uu fi ittiin milkaa'u akka nuuf ta'u isinis immoo hawwii kanaa akka eeggattaniif akkasittiin akkasin eegaa hartan waan hin beekuuf sana nuuf ta'a jenneetu eeggachaa jirra. Ittiin nu haa ga'u jecha har'as immoo oolmaa sharafaa maallaqaa har'a kanatti sharafamoo kan jijjiiramaatii oolee kan biyyoota 18 oliitiin haala bareedaatiin gabaabsee isinii qabadhee dhufee jira. Innis karaa Itiyoo Black Market .com yookaan immoo karaa gabaa gurraachaa fi baankii irratti jechuudha. Akkuma yeroo hunda isiniin jedhuu fi isinuu beektanii seensi keessanii laayikii tuquutiin haa ta'u hin dagatinaa hin irraanfatinaa jecha bakka jirtanitti nageenya isiniif haa ta'u hunduma keessaniidhaa fi akkam jirtu nagaa keessanii jecha ani nagaa koo har'as gabaasa Agustii 27 oolmaa sharafaa wal qabate isinii qabadhee dhufeetii jira. Yeroo jalqabaatiif gara mana kanaatti warri dhuftan anaa dhufu sabiskiraabii gochuutiin maatii akkasuma maamila faamilii naaf ta'a fedoo laayikii sheerii gochuudhaan beelii kana gadi tokkoon gurraacheffadhaa isiniin jaa guutummaa faamilii kebeek ofishaalii turtii keessan aga xumuraatti ofsaatiin na waliin godhaatii dhaggeeffadhaa. Bakkeen irra darbii yoo jiraate gaaffii yoo qabaatan dhumarratti erga viidiyoo dhaggeeffattanii xumurtanii booda seekshinii koomentii jalatti nagaafachuutii dandeessu. Ammas wanti isin gochuu qabdan yookaan immoo isinirraa eegamu yoo jiraate laayikii sheer gochuutii na waliin tura. Gara oolmaa sharafa guyyaa har'aa Agustii 27/2025 ittiin oliitti darbinee waliin ilaallaa jechuudha. Akkasin jala hin darbine sirriitti haga xumuraatti dhaggeeffadha. Yeroo hundumaa jalqaba irratti karaa baankiitiin jechuudha kanan isinitti immoo isin yeroo sana garaagarummaa gabaa gurraachaa fi baankii jidduu jiru adda baafachaa hubachaa fi beekaa akkasin deemtanii waan hin barbaaduuf jalqaba gabaa gurraacha otoo hin taane baankiirraan aga kana taa'ee isinitti himaa itti aansee immoo gabaa gurraacharraan jechuudha. Yeroo hundumaa akkasii isa kana beekuutii qabdu. Har'a akkuma isiniin jedhee Agustii 27 yookaan baatii 8/2025dha. Guyyaa shimmoora deddeebi'ee kanaan immoo namoonni hin gallee fi tokko sirriitti akka yaadatan hubataniif akkasuma immoo yeroo siin taane mata duree ilaaluutii qabdu. Waa'ee maalii akka jedhu guyyaan meeqa akka ta'e akkasumallee jiini meeqa akka ta'e ilaaluudhaan orseenuutii qabdu jechuudha. Guyyaa har'aa kana gaa doolaarri Ameerikaa tokko karaa baankiitiin 138 tuqaa saantiba 48 olii jira. Baankii irratti hin daballe jechuudha. Guyyaa har'aa bakkuma kaleessaarra jira. Karaa gabaa gurraachaanii 162 tuqaa saantiba 10 yuuroo karaa baankii 161 tuqaa saantiba 72 karaa gabaa gurraachaa immoo 188 tuqaa saantiba 27 paawundi sterlingii karaa baankii 183 tuqaa saantiba 18 karaa gabaa gurraachaa 218 tuqaa 0 saantiba 5 suuziin firaankii 169 tuqaa saantiba 66 karaa baankiin saawud arabiyaa riyaal karaa baankii 36 tuqaa saantiba 79 karaa gabaa gurraachaa 43 tuqaa saantiba 22 yeroo baay'ee doolaararra maal fuuna warri jettanii jalqaba irratti isaantu ilaalamuu qaba. Akkasitti beeka guyyuma guyyaan wanta beekuuf hubachuu qabdan sirriitti isinitti mootiin barbaada. Inni itti aanu Kuwait dinaar karaa baankii 443 tuqaa saantiba 99 karaa gabaa gurraachaa 530 tuqaa saantiba 80 Dubaay dirham karaa baankii 37 tuqaa saantiba 59 karaa gabaa gurraachaa 44 tuqaa saantiba 48 Awustiraaliyaa doolaarii 87 tuqaa saantiba 89 karaa gabaa gurraachaa 105 tuqaa saantiba 25 Kanaadaa doolaar karaa baankii 97 tuqaa saantiba 99
karaa gabaa gurraachaa 117 tuqaa 0 saantiba 7 turkii riilaa karaa baankii 3 tuqaa saantiba 46 Ijiptiyaan paawundii karaa baankii 2 tuqaa saantiba 92 inni itti aanu Israa'el shekel karaa baankii 42 tuqaa saantiba 46 Yaman riyaal karaa baankii 0 tuqaa saantiba 59 inni itti aanu Joordaan dinaaridha. Joordaan dinaar guyyaa kaleessaa baankii irratti 199 tuqaa saantiba 45 ture. Har'ammoo karaa baankiitiinis karaa gabaa gurraachaanis dabaleetu jira jechuudha. Joordaan dinaarii karaa baankii 200 tuqaa saantiba 6 karaa gabaa gurraachaa immoo 228 tuqaa saantiba 94 Beerut doolaar ijoolleen Beerut jirtanii warri doolaara fudhatanii akka doolaara Ameerikaatti qabadha. Akka doolaara Ameerikaa jechuun doolaarri Ameerikaa tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin 138 tuqaa saantiba 48 karaa gabaa gurraachaa immoo 162 tuqaa saantiba 10 ture yookaan immoo olee jechuudha. Isinillee warri doolaara fudhatanii akkuma doolaara Ameerikaatti qabadha. Beerut Liibanoos jedha yeroo sarchii gootanii bahee birri Beerutidha yoo ta'e immoo birri Beerut birri biyya isaanii niira haa ta'u paawundii baankii irratti 0.00 saantiba 16 jechuudha. Kana jechuun birriin warra Liibanoos yookaan Beerutii baay'ee gadi bu'aa fi xiqqaate isiniyyoon ni beektu waan ta'eef birriin isaanii garuu karaa baankiitiin 0.00 saantiba 16 jechuudha. Kana jechuun hin jiru jechuudha. Birri warra Beerutii xiqqaa yookaan immoo baay'ee gadi bu'aa akka ta'e warri beektu. Warri doolaara fudhatanis immoo garaagarummaan akkamii akka jiru isa kana ni beektu jechuudha. Kanaafuu akka doolaara Ameerikaatti qabadha isin jechuutii barbaada. Isas immoo isinitti himee jira. Inni itti aanu Norwee kirooniidha. Norwee kiroonii karaa baankii 13 tuqaa saantiba 95 Chaayinaa Yuwaan karaa baankii 18 tuqaa saantiba 90 karaa gabaa gurraachaa 22 tuqaa saantiba 64 Suudiin kiroonii karaa baankii 14 tuqaa saantiba 28 Katar riyaal karaa baankii 38 tuqaa saantiba 96 karaa gabaa gurraachaa immoo 42 tuqaa saantiba 78 inni itti aanu Omaan riyaal karaa baankii 368 tuqaa saantiba 88 karaa gabaa gurraachaa 421 tuqaa saantiba 55 baharen karaa baankii 376 tuqaa saantiba 21 karaa gabaa gurraachaa 430 tuqaa saantiba 36 jechuudha. Oolmaan Sharafaa guyyaa har'aa jechuun Agust 27 8 2025 akka Itoophiyaa guyyaan 21 Jiini 12 2017 kanaan sharafamaa oliitii jira jechuudha. Karaa baankiitiin hin daballes hin qannasnes akkuma kaleessaatti jira. Karaa gabaa gurraachaan immoo kan dabales kan qannases xiqqoo saantiba kan qannases kan dabales immoo ni jira jechuudha. Isa kana jalqaba akka xumuraatti seera qabeessaatiin dhaggeeffachuu fi hordofuun garaagarummaa har'aaf kaleessa jiru adda baafachuu kan qabu isinii jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa Joordaan dinaarri tokko karaa baankii 199 tuqaa saantiba 45 ture. Har'a immoo karaa baankiiyyuu 200 saantiba 6 karaa gabaa gurraachaa immoo 228 tuqaa saantiba 94 ooleetu jira jechuudha. Kana jechuun dabalee jira isiniin jedha. Kana fakkaata akkasuma ijoolleen baay'een keessanii Beerutii namni nutti himuun jiru Beerutii warri jettanii Beerutii illee akkam akka ta'e isinitti himee jira jechuudha. Har'aa yoo doolaara ta'e akka doolaara Ameerikaatti guyyaa har'aa doolaarri tokko ishee birrii Itoophiyaatti yookaan immoo Itoophiyaa Nigdi Baankii irratti 138 tuqaa saantiba 48 akka walii akkasuma gabaa gurraacha irraan immoo 162 tuqaa saantiba 10 akka walii isinitti himeera. Kana irra deddeebi'ee fi ijoolleen Beerut jirtan warri gaaffii na gaafatan akka isinii galu akka hubattanii fi akka isinii deebi'u waan barbaadeef jechuudha. Akkasuma immoo guyyaa kaleessaa koomentii keessan ilaalee ture Katar gabaa gurraachaan nutti himnee maaliif nutti himnee jettanii guyyaa har'aa Kataarii karaa baankii 38 tuqaa saantiba 99 karaa gabaa gurraachaa 42 tuqaa saantiba 77 akka oole
isin qaqqabsiiseetiin jira bakkeen irra darbee bakki isiniif hin galle jiraate viidiyoo biraatiin akan deebi'ee dhufutti yaada qabdan asabastaayitii keessan sekshinii koomentii jala naaf kaasiniin jedha akkuma yeroo hunda isiniin jedhu jajjabeessuun keessaan abraanaa fiini viidiyoo ko laayikii sheerii gochuudhaan hiriyoota keessan biraan illee qaqqabsiisaa akkasuma gaaffii qaba waan isaaniif hin galle akka hubatan akka beekaniif gochuudhaa fi waan isinirraatii eegamu raawwadhaa isiniin ja'a akkasuma warri laayikii gootaanii warri maatii ta'atii jirtan sabiskiraabii gochaatii jirtan immoo baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin ja'a kan biraa waan isiniin jedhuun qabu galatoomaa isiniin ja'a bakka jirtanitti nagaa fayyaa naaf ta'a viidiyoo xumuramee jira viidiyoo biraa nagan deebi'ee dhufutti turtii gaarii qabaadhaa baay'ee.